Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa keessattuu kan namoota baay'ee rakkisaa jiru dhimma AdSense irratti taaksiin foo yeroo namoonni baay'een guutan paaspoortii gaafataa barnoota kana duraa isinii gadhiiseen jira garuu paaspoortii fudhachuu didee namoota rakkisaa jira. Seera karaa ittiin paaspoortii osoo hin fayyadamin taaksiin foo kana approved godhan barnoota haaraa takka isinii qabadhee dhufeen jira. Karaa haaraa haala ittiin guutan waliin ilaallaa jechuudha. Haala kamiin osoo paaspoortii hin fayyadamin taaksiin foo guutuu dandeenya, approved gochuu dandeenya ka jedhu waliin ilaallaa. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe gochuudhaan akkasuma laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuudhaan na waliin turaa isiniin jecha. Egaan haala kamiin akka AdSense irra teennu Chrome irra duraan baay'ee irra deddeebi'ee yeroo dheeraaf isinitti agarsiisaan ture. Chrome irra yeroo seentariigaa taaksiin foo guutanii yoo ta'e haala kanaan fidaa hin guunne yoo ta'e immoo taaksiin foo haala kamiin akka guutu jalqabnus duraan agarsiiseen jira. Ka warra garuu paaspoortii isinii fudhachuu didee haala kanaan isinitti diimate maal goona diimaadhuma sararra tuqna akka gara fuulduraa nu geessuuf jechuudha. Yeroo diimaa sararra tuqnee gara fuulduraa dhufnu haala kanaan paaspoortii yeroo meeqaa yoo itti ergitan hin fudhatu nu didee waan jedhu natti himaa turtanii paaspoortii nu barbaachisu paaspoortiidhaan alatti approved goonaa jechuudha. Submit document ka jedhu dhiifne gara gajjallaatti gadi buuhuudhaan submit new form ka jedhu tuqanna amma akka haaraatti guunnaa jechuudha. Karaa inni paaspoortii nu gaafachuu hin dandeenyeen submit new form ka jedhu kana tuqannaa xiqqoosii gubbaatti ol deemuudhaan haala kanaan nu baasa start new form tuqnaa jechuudha. Start new form ka jedhu kana tuqna. Start new form yeroo tuqnegaa start form ka jedhu ammallee nu fida start form tuqannaa jechuudha. Kana jechuun paaspoortii karaa inni nu gaafanneen guutuudhaaf deemaa jirra. Start form yeroo nuti jennu paaswordii imeelii keenya nu gaafata yoo gaafate paaswordii itti guutuudhumaan next godhannaa jechuudha. Next gochuudhaan gara fuula duraa deemna. Taaksiin foo kana guutuu eegalla. Taaksiin foo United States Tax Info ka jalqabaa irratti gaa what type of account nuun jedha. Achi irratti individual ka jedhu filannaa jechuudha. Ka jalqaba irra jiru individual ka jedhu filachuudhaan next tuqannaa jechuudha. Next ka jedhu tuqnaa jechuudha. Next individually filannee kaane are you a citizen or resident of United States nuun jedha no goonaa jechuudha. Ati lammii United States yookiin Ameerikaaniiti jedha no miti ka jedhu filannee next tuqannaa ammallee. Next yeroo tuqannu gara fuula ittaanutti nu dabarsa. Asirratti W8 beeni fayyadamnaa jechuudha. Isa jalqaba filanna. Filannoo isa jalqaba filachuudhaan start W8 ben for me tuqnaa jechuudha. Startii tuqne gara fuula ittaanutti nu dabarsa. Fuula ittaanu irratti haala kamiin deemuu qabna isa jedhugaa sirriitti hordofuu qabdu. Qulqullina viidiyoo dabaluudhaan sirriitti hordofa. Asirratti maqaa keenya inni nu gubbaanuuf kaa country origin country biyya keenya qofa filannaa. Sanduuqa kaan garuu akkuma jiranuun dhiifnaa jechuudha. Asirratti tuquudhaan biyya keenya Itoophiyaa ka jedhu irra kaayyannaa jechuudha. Itti guunna Itoophiyaa isii jettu filannaa jechuudha. Sanduuqa kaan akkuma jirutti dhiifnaa nu barbaachisu waa tokkoon nu goonuu hin jiru. Next lakkoofsa lamatti gara lakkoofsa adreesiitti darbinaa jechuudha. Adreesii straight irra Itoophiyaa jala straight isii jettu yeroo isin tuqxan foormii gaafa monetizationii guuttan inni nu isiniif fida achi jalatti waan ta'eef isuma irra tuqna achi jalatti nuuf fida. Asirratti poostaa osoo irraa qulqulleessitanii bareedduudha. Erga irra tuqxanii kaatanii poostaa kana bakka poostaa kana duwwaa gootanii bareeda duwwaa gootu. Akkanatti duwwaa gootanii irraa haquudhaan gara gajjallaatti gadi deemtanii mailing adreesii sanduuqa kanatti raayitii gootu tokkichuma. Erga poostaa gaaraa qulqulleessitanii yoo qulqulleessitan irra bareeda yoo dhiiftanis rakkina hin qabu. Sanaan booda next goonaa jechuudha. Gara taaksii tiriitii lakkoofsa 3 taaksiin foo guutuudha poostaan nu barbaachisu waan ta'eef gara lakkoofsa 3 next tuquudhaan gara lakkoofsa 3 itti darbinaa jechuudha. Next tuquudhaan gara taaksii tiriitiitti dabarfanna. Asirratti are you claiming to reduce nuun jedha no ka jedhu filannaa jechuudha. Ka jalqaba no ka jedhu filannee next tuquudhaan ammallee gara fuula ittaanutti darbina. Gara lakkoofsa 4 activities and service performed in US gara lakkoofsa 4tti nu dabarsaa jechuudha. Lakkoofsa 3 xumurree lakkoofsa 4 irra jirra. Lakkoofsa 4 irratti as the individual identified in the tax identity innuun jedha no ka jedhu filachuudhaan no yeroo isin tuqxan sanduuqa tokko jalatti fida.
raayitii itti godhanna sanduuqa kanatti raayitii gochuudhaan next isii jettu tuqnaa jechuudha. Next kana tuqanna. Next tuquudhaan gara gajjallaatti gadi adeemne sanduuqni gubbaa sun raayitii taatee jirti nu ofiinuu godha. Sanduuqa isii I accept jettu kanatti raayitii gochuudhaan next tuqanna ammallee gara document previewtti dabarfannaa jechuudha. Asirratti I confirm sanduuqa jedhutti raayitii dhuma gochuudhaan gara gajjallaatti gadi adeemne next isii jettu tuqanna ammallee next itti darbina gara lakkoofsa 7tti jechuudha. Lakkoofsa 7tti next tuqnee lakkoofsa 7tti yeroo dabarfadhu sanduuqa jalqabarra jiru raayitii gochuudhaan gara gajjallaatti gadi buuna. Sanduuqa kana qofa raayitii goonee gara gajjallaatti gadi buuhuudhaan xumura irraa yes I am the person named in the text identity section ka jedhu ka jalqabaa filannee jala irratti submitii goonaa jechuudha. Submitii yeroo goonu yoo foormii kana haala kanaan guuttan paaspoortii isin hin gaafatu jechuudha. Haga inni approved jedhutti ni eegnaa jechuudha. Haga inni approved nu godhutti. Amma your tax info has been accepted approved naan jedhee jira jechuudha. Haala kanaan bara 2023 seera haaraa baheen egaa haala kanaan taaksii info keessan guutuu qabdu jechuudha. Approved ta'ee jira amma kun guutamee jechuudha. Erga kun approved ta'e amma sarara sadantu ine gara payment info yeroo deemnu payment info irratti duraan diimaan dura taa'aa ture sun amma achi dhabame your tax info for United States has been accepted sisimannee jira approved ta'ee jira. Kana jechuun diimaan sun achi badee jira jechuudha. Diimaan gubbaatti hafee yookaan maaliiti namoota baay'eetu tax info erga sirraalee ka'ee kana gaafatu kuniga piiniidhaaf yoo piiniin isiniin dhufne ta'e haga piiniin sun dhufutti achuma tahaa jechuudha. Actually yeroo isin tuytan gara piinii isin geessa piinii duraan sirriitti irra deddeebi'ee isinitti agarsiisee jira. Identity verificationin daniidha. Bakka piinii need attention waan jedhuun kahaa jechuudha. Haga isin piinii guuttanitti gaafa piinii guuttan wanni sun diimaan sun achumaan bada yeroo mara bultii 21 resend pin ka jedhu tuquudhaan resend pin gochuu dagachuu hin qabdanii yoo piinii isinii dhufes isinii dhufuu baates haga piinii isinii dhufutti bultii 21 yookaan 7 resend pin ka jedhu gochuu yaadachuu qabdu jechuudha. Haala kanaan egaa salphaadhumatti tax info osoo paaspoortii hin fayyadamis sirreessuu dandeessu. Barnoonni AdSense immoo playlistii chaanaalii kiyya jala seenuudhaan dabalataan barnoonni AdSense dhimma AdSenseetiin wal qabate chaanaalii kiyya jala playlistii jala seentu barnoota AdSense jedhee bakka takkatti hidhamee jira. Barnoonni AdSense guutuun dhimmi piinii guutuu bal'inaan achi jala argachuu dandeessu. Achi jala daawwachuudhaan dhimma paaspoortii dhimma identity dhimma piinii waan maraa bal'inaan dhimma monetization illee achi jala argachuu dandeessuun isiniin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.